نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسلام من أمنتا إرقودا عالم كينا كان كيست إرقودا نسا إرقوداس كفج أجر إسا إرقوداس كبل أتاجر إسا سلا مالي فيلات سلا إسلام من ون أكنت قدتيف والرئيسة أمنتو ججب جتشو دافي مو ما إن لا كنامتي إسلام من ججب من إسا لب ما إسا إسلام ما كيس جرتي ججب من إسا والرئيسة أمنتي نيمتي jajjabummaan islaamummaa agartee tolummaan islaamummaa isuma keessa jirti. Amantama kanattu amantaa jajjaba. Maaliif waan hunda walitti qabata. Ilmi namaa waan hunda isa keessa jiru laaftutti fudhachuu kan danda'u tokko islaamummaan nama hundaaf ta'a. Zamana hundaaf ta'a. Yeroo hundaaf ta'a. Agartee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala eega abbaa keenya Aadam uume irraa qabee haga agartee duniyaan tun dhumattus amantaan kun ima deema jechuudha. Kanaafuu islaamummaan of dandahaa tokko agartee haalli isaa laafa waa'ee hunda keessattuu seera qaba islaamummaan. Kanaafuu amantaa jajjaba rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala innis kanuu jaalate innis kanuu fale amantaa kana qofa jechuudha. Kanaafuu rabbiin maal jedhe agartee qura'aana keessatti اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جد ربين كنا سبحانه وتعالى حد أجرتي ربين كنا ما ننجد أمنتا ديني كنا إسلام ما كنا ولد إسني قوتي إجرا يده وإسا كيست إسن بربعش سهون دا إساتو إسني كيس إتي أجرتي قوتو قدي إسني كهجرا يده ربين كنا سبحانه وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي أجرتي ربين كنا سبحانه وتعالى نعمة إسا نرتد أنجلاسي إجر واتكون نتنافنا يجو ربين كنا أمو إسلام ماس نجالتي جرى يجو أكستي كنافو يا أبو لي وانكية إسلام ما كنا جبيب فتشو نبرباجسا إسلام مان أمنتا أجرتي شرور كيسا ليمتي بلسا نمني توكو توكو بلسا لبو إساتي مالي بلسا إسلام ما تيمتي islaamummaan balleessatti nama eemaru islaamummaan agartee dachii tana eemara dachii tana agartee ijaaraa jedha tolchaa jedha wal jaaladhaa jedha harka wal qabadhaa jedha islaamummaan guddadhaa jedha agartee haala hunda keessattu malee waa balleessaa hin jedhu. Lubbuun ilma namaa islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi gatii guddaa qabdi. Kanaafuu lubbuu balleessaa hin jedhu islaamummaan. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya haalli tokko tokko ka yeroo kana keessa dhagahaa jiru ka argaa jirru kuni waan islaamummaan walitti hidhaa qabu miti. Islaamummaan kanarraa qulqulluudha. Kanaafuu abbichi balleessaan kama isaati malee ka islaamummaatii miti jechuudha. Islaamummaan amantaa guutuudha. Guutamaadha. Wanti hundi isaatu seeraan isa keessa jira. Kanaafuu agartee kuni nuuf mallattoodha. Islaamummaan nuuf mallattoo keenya kana ammoo jabeeffannee qabachuu nu barbaachisa. Uffata keenya keessatti, nyaata keenya keessatti, dhugaatii keenya keessatti, jiruu hawaasaa keessatti islaamummaan agartee nu bareechisa. Kanaafuu haala kanaan deemuu nu barbaachisa. Ummata hin taane walitti fakkaachuu nu barbaachisu. Yoo agartee islaamummaa keenya dhugaan fudhannee dhugaa nyaata keenya keessatti, uffata keenya keessatti, ammas ammoo agartee jiruu hawaasaa keessatti islaamummaa jara yoo agartee ka deemne yoo isa duuka ka deemnu taate jiruun teena jiru gammachuu taati. Aalamni kun hundi isaatu gammadaa ta'a. Agartee jiruu gaarii jiraata. Kanaafuu mallattoo keenya kana agartee jabeeffannee qabachuu nu barbaachisa. Waan hamtuu irraa fagaachuu nu barbaachisa. Waan agartee rabbi jibburraa nu fagaachuu nu barbaachisa. Islaamummaan keenya akkanatti bareeda. Maaliif kara islaamummaallee agartee nama musliman ta'in tokko karaa gaariin, afaan gaariin, jecha gaariin waamaa jedha. Humnaanii miti. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربي كان سبحانه وتعالى كان أمنتان كان
أجرتي ربين كنا سبحانه وتعالى ور إسلام ما سيرا نردفي ور جرون إساء أجرتي دنياتنا الرتي جنتها كدلجي جرو دنياتنا إسلام ما الرجراتي إسلام ما الرتس دوئي ور أجرتي آخرتي جنة الفردوس قبة ربي نهاتاسس يا أبولي وانكيا جبهدا همتو الرافقادا وان أجرتي مكا كيسان بلسو أمنتا كيسانين أجرتي وان أجرتي هدا ولتن قبل الرافقادا يا أبولي وانكيا لبو كيف كان جدا إسنينس كان إسنين جدا يا أبولي وانكيا هجبانو إسلام ما كينا هجبي فنو نما هنتوينو نس أجرتي نما أجرتي نجا ولين جيران ربي أجرتي إسلام ما كينا كراك أجيلان كيسك جيراني أجرتي كراسن الرتس دوني ور جنة ورت أنواتاسس وجزاكم الله خير هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم